Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam jajjabaartanii nagaa jirtu. Jirra galata rabbii alhamdulillah. Deebinee dhufnee jirra akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aashaa Tuubii nageenyi keessan badhaadha. Alhamdulillah nu nagaa jirra jecha nagaa keenya irra deebinee isiniin jechaadha maatii guutuu qabadheen dhufee jira. Alhamdulillah galata rabbii hudii irraa egaa maatii kiyya wajjin dhufee egaa waan ajaa'ibaa wahiin qabadhee dhiyaadheerra viidiyoo ajaa'ibaa kun maamillee viidiyoo ajaa'ibaa qabatee yaada ajaa'ibaa qabatee dhufee firdii yooliin akkasuma yaada ajaa'ibaa qabatee dhuftee asallan immoo haati maammi Aayishalleen yaada ajaa'ibaa qabatee dhuftee asmaan immoo Fooziyalleen yaada ajaa'ibaa qabatee dhuftee andura salaama isiniin jedhee maatii kan hunduyyuu deebi'anii taraadhaan dhufu akkam jirtan hordoftoota keenya isiniin jecha warroonni chaanaalii kanaaf addisii taatan anammoo dhaabadhee timbiraa bayaa dura laayik godhaa eegasii sabskiraayib gochuudhaan akka nu bira dhaabattan gara keenya dhuftan isiniin jecha kallattii mangaraa ishaatti isin dabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin isin akka nagaa qabdan abdii rabbiirraa hin qaba. Arramaati guutuu qabanne dhufne irraa maal akka qabanne maal akka dhufne akkanatti ilaalaa kame hin bareennu akka tartiiba qabanne Maashaallah baay'ee fakkaanne baay'ee ilaalaa maatii jaalala kana ilaalaa akka fakkaanne dhufne irraa dasni jala sinaa jedhu guyyaan boqonnaadha namni hunduu baratalleen hojjetalleen hunduu boqonnaadha nullee akkasuma kallattiiwwan gara kaliin isin deebisaa maal akka qabanne dhufne isinitti maqaa Egaa madarakiin keenya irraa madarakii ajaa'ibaa qabannee dhufnee qophii ajaa'ibaallee qabannee dhufnee qophiin ajaa'ibaa nu qabannee dhufnee dursa akkuma salaama jennee isiniin jennee jirra. Har'a barri kun ji'a kurnaffaa gaafa guyyaa 20 meeqatarra guyyaan 16 guyyaa 17ti. Egaa maal qabannee dhiyaanne isinii fakkaatee guyyaa bara baajataa kana keessatti guyyaan kun barri 2014 xumurarra jirra. Egaa yaadni ajaa'ibaa nu qabannee dhufa yaadni maamiyyelleen raayyaa maanna firdoosalleen yaada ajaa'ibaa qabatanii yaadni nuti qabannee dhiyaanne ijoolleen keenya barumsa isaanii xumuranii jiru. Waggaa tokko baratanii xumuranii jiru. Egaa keejii kutaa lammaffaa isaanii xumuranii jiru. Kutaa tokkoffaa fi lammaffaa isaanii xumuran kana irratti immoo maal akka baratanii fi maal irra akka gahan isiniif ibsuu hedan isaanillee isiniif ibsuu. Egaa madarakii keenya irraa kana irratti tokkoffaa namni dhiyaate maamidha. Lammaffaa namni dhiyaate firdoosadha. Egaa maal inni qubee afaan Oromoo barataa turanii asumaan immootu lakkoofsa barataa turanii Ingiliffa barataa turanii herreega ABCD jechuun Ingiliffaan ABCD qubee afaan Oromoo fi Amaariffa Ingiliffaan barataa turanii egaa dandeettii kana keessatti maal horatanii dhufanii qophii ijoollee mootuu gaa'arraa sirna torbaan kana keessatti maal qabanne torbaaniin guyyaa lama Uhudii fi guyyaa Kamisaa qophii ijoollee qabannee dhiyaanna. Qophii ijoollee mootuu maamiyyeelleen asumaan ijoolleen isaanillee hin jiranii qophii ijoollee irratti isaaniitti nu hirmaata. Qophii ijoollee mootuu qophii ijoollee maal akka qabatanii dhufan ni ilaalla. Kallattii obbo Muhammadiyyeetti isin dabarsinaa maamiyyee salaam isiniin jedhee raawwatee egaa maal akka danda'u qubee afaan Oromoo irraa haga zaatitti isinii dhiyeessaa. Egaa isinii dubbisiin dubbataa ilaalla kan dandeettii isaa salaam isiniin jedhee jammaranii. Sagalee olkaas. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii ajaa'ibaa tan qabattee dhufe. Qophiin ajaa'ibaa inni qabattee dhufellee qubee har'a hanga zaatitti jiru isinii afaan Oromootiin isinii dubbisuudha. Kallattii maal qubee dubbisitu seenaa maamiyyee. Abacadaefa gahaija kala mana opakara sata ubawata yaza. Egaa maamiin bifa kanaan qubee afaan Oromoo xumuree jira. Lakkoofsallee qabatee dhufeera. Maamiyyee yeroo jalqabaatiif amma isinitti hin baay'isu hordoftoota keenya. Ijoolleetti illee hin baay'isu jedhee tokko maa hanga 10 yookiin yoo barbaadan tokko haga 20 tokko haga 10 haga 20 haga 20 video dheeressuun hin barbaannu waan ta'eef tokko lakkoofsa tokko ka'ee haga lakkoofsa 20 ni qabatee dhufaa isinii lakkaa'aa jechuudha. Egaa itti fufi. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal. Tidak.
nice. Amma kallatti man gara adde Firdos. Firdiyyetti dabarree Adde gaafa. Firdos wal qabattee akka nuti dura salaam jedhi jammari salaam alaikum. Salaama jettee jammartii qajeelta akka tula. Akkasitti ta'e. Salaam alaikum jedhi jammari. Egaa dura salaam alaikum jettee siniin jabartii itti aansitee immoo isiin immoo maal qabattee dhuftee I am my favorite language is Ingilizanya siniin jechaan. Isiin egaa barumsi an jaaladhu barumsi my favorite language is Ingilizanya jechuun barumsi an jaaladhu Ingiliffa jechaa jirti. Ingiliffa mootuu qubee afaan Ingilizii irraa haga zaatitti from A up to Z. ABCD jechuudha. Qabattee dhuftee erteenuu jetti jechuudha. Kaa salaama nagaa nu gaafattee jechuudha ishee. Salaam alaikum jedhu dura. Salaam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakaatu. Kan jirtan kabajamtoota daawwattoota Aishaa Tuubii har'a qophii ajaa'ibaa qabadhee dhufee jira. Qophiin yaadaanne qubee ABCD irraa kan zeddi jedhanii dubbisanii. Qophiin kiyya har'a ABCD Isin dubbisa. Haga zeddiiti? dubbisa. Eshi gooli jammari. Jammarish. A B C D E M. A B C D E F G H I J K L M L M O. L M O O P Oh, calisa. Ini gogorsiisin ka. O O P Q. PST. J. Era jammari jadi kana. Ini dubbisa kan bira. A B C D E F G H I J K L M O O P Q R S T U V. U V W X Y Z. Good. Good. Firdoosan kana caalaa dubbatti kana caalaa dubbisti garuu kaameraa fuula dura waan ta'e cannaqee jira. Haa ta'u waan jettu dubbattee jirti. Amma waan biraa uffi jetteerti. Eeshi. Kaameraa ta'u turfaatana kana caalaa dandeettii qabdi Firdoosan maashaallaadha. Hundaafuu waan biraa wanti dabaltu qabda. Abcaadhaa. Abcaadhaa dundoontaa? Abcaadhaa mammiin jedhee torbaan dhufu kan caalaa Qophii biraa. qabattee dhuftashee. Ilaali qophii torbaan qabattee dhuftu keessa inni tokko lakkoofsa Ingiliffaan tokko hanga 20 itti aansee qophii biraa immoo qophii babbareedoo tapha ijoollee kanneen kana qabannee hanga dhiyaatutti ani gara latti maan gara eenyutti dabarsina? Ende Fawziyaan namoota kan dubbanne. Fawziyaan gaafama waan tokko dubbanne har'a Fawziyaan Taraan kiyyaa bitattee callistu na fakkaate Fawziyaan. isiin immoo tugaa maal isin dhiyeessite isin fakkaate? An akkanatti fakkaatutti quraanallee waan qaqqara'ee fi aliifin isin dhiyeessa. Qophii ijoollee warroonni quraana qaraasiftan qophii ijoollee bifa kanaan abacaadhaa fakkeenyaaf aliif irraa ka'ee haga aliifin haga dhumaatitti isin dhiyeessa jechaa jirti. Egaa hordoftoota ta'e nagaalatti maan gara Fawziyaatti isin dabarsina. Fawziyaan salaama alaikum jedhe jammarime sifa baay'ee si jaalatan. Baay'ee si jaallatanii hordoftoonni keenya baay'ee si barbaadani. Egaa chaanaalii kan kee barsiisuu fi banachuuf illee yaada qabda. Wantoota adda addaa irratti hojjetu faamilee waan qabduu fi faamilee sana irratti keessa milkaa'uudhaaf kophee aliifin asuma. Aliifin nu dubbisi barumsammoo inshaallah Fawziyaan maskara irraa mana barumsallee seenti ammaaf garuu dandeettii quraana qabdu waan taateef aliifin isin jetti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa jirra galata rabbii. Har'a immoo deebinee maatii kana maraan isin eebbifnee jirra. Ayyaa dandeettiin qabduun nu dubbisi. Wanta yaadii dandeetturra. Yoo dandeette bismillah tallee ta'u wanta barbaadde. Barbaadde alhamdu qara'ee barbaadde mootu aliif hin qara'ee. Ka barbaadde. Aliif hin qara'ee ishee. Bismillahirrahmanirrahim jedhura. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ka, da, ra, ra, zai, si, shin, sa, da, to, zo, ai, gai, fa, ka, la, Ka. ka, Ka. ka, la, min, nun, wa, ya, lam, alif.
Salam. Allah Aye, akbar. mashallah. Mashallah. Egaa Firdoosa Fawziyaallee bifa kanaan aliifin qaraate malee by the way isin hanga alhamdulillah qadaadhaan qara'aa jirti. Sa waarii booda sa'aatii 9 hanga sa'aatii 12tti sadarkaa quraana qara'uu qabdi. Egaa mashallah bifa kanaan isinillee narraas jette warroonni Fawziyaallee jajjabeessuu barbaadan kallattii makanaan gama kootiin dhuftanii Fawziyaa jajjabeessuu hin dandeettanii kallattii kamiinuu egaa hanga isin yuutuubii isin immoo torbee dhufu keessa yeroo rahmaan nu fedhe ni banna jennee chaanaalii ishee addisii banuuf qophii imeelii addisii banuuf barbaanna qophii isaa kana irratti illee akkasumaan jajjabeessanii fi viidiyoo isillee gaafa isin qabattee dhufte quraana illee qabattee dhufti egaa dadleetti adda addaa wantoota mana keessatti hojjettu illee qabattee dhufti Fawziyaa ammoo gama kanaan akka jajjabeessitan isin jecha bira akka dhaabatan isin jedhaan illee wajjiniin jajjabeessa abdii rabbi egaa maatiin kiyya irra kana fakkaata bismillaahi wantas nama jedhaate jedheen isin yaada kana qabadheen isin dhiyaadhe egaa ashaayyeen waan jettee jiraate isitti isin deebise maamiyyeelleen sumaan salaam isiniin jedhee xumurraa jechuu barbaada. Ayyee daawwattoota keenya irraa kanuma qabannee dhufnee hudiidhaa wantuma das nu jedhee illee ani das hin jedha akkatti walitti baay'annee dhufne jechaa hin dhufne malee waan biraa qabannee dhufne qophii ijoolleetii maashaallah tabaarakallaa akka das hin jedhe abdiin qabnaa ammaaf kanuma qabannee dhufnee akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti laayikii sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina isiniin jenna daawwattoota keenya arraafan kanuma qabadhee dhufe Hundi keessanuu chaawu jedha. baay. Bye.